Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jechaa nageenyi keenyaa kan onnirraa madde bakkuma jirtanitti sinaa gamu guyyaadhaa oduu ijoo tokko qabadheetiin dhufe oduu ijoon guyyaadhaa qabadhee dhufe keessumaan iyyuu waan nama rifachiisu waan nama gaddisiisu lammiilee Itoophiyaa yookiin immoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti yookiin immoo lammiilee Oromoo fi akkuma kanaanii rakkoon hamaan ijoollee Itoophiyaatti yookiin Itoophiyaa jechuudhaan maqaa Itoophiyaatiin yeroo ammaa kana dararaan hamaan Suudi Arabiyaa irraa gahaa jirtu irratti daran akka itti cimu jecha yeroo ammaa kana taatee addaa waan nama rifachiisutu dalagame miidiyaalee kallattii arabaatiin kan dhaga'atii jirru jechuudha. Lammii Itoophiyaa ta'ee keessumaanuyyuu namni ammoo sabaan Tigree ta'ee magaalaa Jiizan jedhamtu keessatti guyyaadheen gaddaa intala Arabaa butee yookiin intala Arabaa butee gaaratti galate hawaalaa buusisee jechuun miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiraachuu isaanii dhageenya. Akka miidiyaaleen isaanii gabaasaa jiranitti keessumaanuyyuu akkuma beekamutti rakkoolee yeroo ammaa kana ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiruu fi rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiru uummata keenya akkamitti yaaddessaa jira yookiin uummanni keenya immoo akkamitti gammaatti ilaalaa jira kan jedhu keessumaanuyyuu qabiyyee isaa irratti tokko rakkoon Suudi Arabiyaa keessa jiru yookiin immoo rakkoo mootummaa Itoophiyaati moo rakkoo mootummaa Suudiitii kan jedhu sababni ijoolleen kun hangammaatti galuu dhaban yookiin namni hedduun gaafii kana of gaafata namoonni hedduun gaafii kana irratti keessumaanuyyuu rakkoon jiru mootummaa Suudiitii osoo qabuu baatee kan jedhudha. Rakkoon kun tokkoffaa keessumaanuyyuu yeroo ammaa kan ijoolleen keenya akka nama tokkotti biyyarraa baqatanii biyya ormaa yookiin biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraachaa turan. Biyya ormaa keessa jiraatanis ijoolleen kun akka nama tokkotti yookiin immoo jiruu baqatanii yookiin immoo rakkoo fi dararaa biyya keessa jiru jecha biyyarraa ba'anii hanga har'aatti biyya ormaa keessa jiraachaa turan kan jiraatanis haa ta'u jiraatanis yeroo ammaa kana immoo rakkoo hamaaf saaxilamaa jiran qabaan Suudi Arabiyaa keessa jirtu guyyaa fi guyyatti nama galchuu osoo hin taane namoota guuruudha. Namoonni hagammaa keessumaanuyyuu hidhatti guuramaa jiran kan duraannutu kan hanga hoggaa tokkoo fi hanga hogbaatii saddeetiiti namni hidhaa keessa jiru jechuudha. Rakkoon kana mootummaan Itoophiyaa maaliif furuu dide yookiin rakkoon ijoolleen Suudi Arabiyaa kana maaliif furuu dide waan jedhuudha kan guyyaadhaa waliin laallu jechuudha. Tokkoffaa mootummaan Suudi Arabiyaa ijoollee kanarratti baasii baasaa jira. Akkuma kanaanii mootummaan Itoophiyaa immoo rakkoon inni qabu sababa nageenya biyyattii keessa hin jirree fi sababa ijoolleen kun keessumaanuyyuu namoonni amma biyyattii yoo galan rakkoon irraan gahuu danda'an jedhee sodaatuuf jecha kara biyyaatti deebisuu waan sodaate fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa rakkoon tokkoffaan inni ijoollee kanarraa qabu ijoolleen Suudi Arabiyaa dhugaa dubbachuuf dudda qabsoo Oromooti. Dudda qabsoo Oromoo isiniin jedhu kallattii miidiyaatii fi akkuma kanaan qabsoo Oromoo deeggaruu yookiin ammoo miidiyaa Oromoo deeggaruu irrattis ijoollee shoora guddaa taphatan qofatu ammaa kana hidhamee mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jira jechuudha. Biyyoota Arabaa hedduu namoonni hedduun jiran keessumaaniyyuu Dubaay, Kaatar, Kuweetii, Imaaraatii fi akkuma kanaan Beeruutii akkuma kanaan Suudi Arabiyaa namoonni jiran hedduudha. Warroota Awurooppii jiruu fi yookiin immoo Awurooppaa fi Awustiraaliyaa akkuma kanaanii Ameerikaa keessa jiraatan caalaa namni qabsoo tana deeggaruudhaan hedduu harkatti baasuun qabsoo sana keessatti miira guddaadhaan deeggarsa garaagaraa godhu ijoollee Suudi Arabiyaatti adda durummaadhaan jechuudha. Kan yoo isin jedhu ijoolleen Suudi Arabiyaa qofa yookiin immoo ijoolleen biyyoota biraa hin deeggartanii jechuu miti dhugaa dubbachuuf ijoolleen Suudi Arabiyaa qooda guddaa namni fudhatee yookiin immoo shoora guddaa namni taphatu qabsoo Oromoo kana keessatti ijoollee Suudi Arabiyaati. Garuu ijoollee Suudi Arabiyaatiif shoorri amma uummanni Oromoo taphachaa jiru hoo maalidha jennee kan ilaallu jechuudha. Shoorri ijoollee Suudi Arabiyaa gochaa jirtu ol yookiin immoo uummanni keenya gochaa sin jiru hoggaa tokkoo fi baatii saddeet kanatti namoota meeqatu yookiin immoo miidiyaa meeqa irratti sagaleen ijoollee kanaa dhagahame yookiin immoo ijoolleen kun rakkoo isaanii karaa miira addunyaatti yookiin immoo karaa koola galtummaa mootummaa idila addunyaattis ijoolleen kun hanga ammaa wanti dabarse tokkos hin jiru jedhu. Akkuma kanaan miidiyaa jechuun maali? Miidiyaa jechuun keessumaaniyyuu miidiyaalee addunyaatiif hanga ammaa namni dabarse maaliif dhabame? Keessumaaniyyuu ilmaan Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo yeroo baay'ee kallattii miidiyaalee garaagaraattiin itti dhiyaatuudhaan Al Jazeera ta'u, BBC haa ta'u akkuma kanaan keessumaaniyyuu CCN fi akkuma kanaan BCNs haa ta'u kallattiilee miidiyaalee gurguddoo ta'anii maaliif hanga ammaa rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa hin laallamin. Rakkoo Suudi Arabiyaa yoo jennu ijoollee Suudi Arabiyaa namoota tokkoof lama miti namoota 40,000 ol kan ta'an yeroo ammaa kanatti kan mana hidhaa keessa jiru guyyarra namoonni guuramaa jiran jechuudha Suudi Arabiyaa keessatti. Rakkoo kana immoo maaliif furuu dadhabne? Uummanni keenya maaliif dhageettii ijoollee tanaa yookiin immoo sagalee ijoollee tanaa ta'uu dhabnee kan jedhudha.
Rakkoon biyya sanii hanga yookiin immoo rakkoon Itoophiyaa hanga furamitti rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa furamuu danda'a waan jedhudha yaaddoon guddaan bootaan jirtu. Mootummaan Suudi Arabiyaa yookiin immoo ijoollee kana ofirraa galchuu fi yeroo hedduu qophiidha jechuun kallattiilee garaagaraatiin ibsaatis ture. Haa ta'u ammoo mootummaan Suudi Arabiyaa ijoollee kana maa qabaa yookiin kan jennu immoo rakkina biyya keessatti uumaa jira. Rakkoon ijoolleen biyya keessatti uumaa jiran keessumaaniyyuu namoonni keenya kallattii garaagaraatiin keessan ilmaan Oromoo osoo hin taane keessan lammiileen Tigree yookiin immoo ijoolleen Tigraay hedduun isaanii gaarota garaagaraa yookiin immoo saamicha garaagaraa akkuma kanaan araba dha'uu fi akkuma kanaan dubartii arabootaa akka wantoota garaagaraa irra raawwachaa jiranidha kan dhagaatis turre hanga ammaatti ammoo keessumaaniyyuu guyyaa kaleessaa odeeffannoo waan nama gaddisiisu tokko dhagee magaalaa Naajiraan keessatti guyyaa dheengaddaa namni yookiin immoo lammiidhaan Itoophiyaa ta'e yookiin immoo sabaan immoo Tigree ta'e tokko dubartii arabaa fuudhee gaaratti galate dubartii tana hawaalaa buusisiisee riyaala 500,000 buusisiisee akka intala tana yookiin immoo fudhattan yookiin immoo ni ajjeesa jechuun Araboota hawaalaa buusisiisee jechuudhaan kallattii miidiyaalee isaaniitiin ibsaatis jiran. Kallattiilee kanaaf jecha yeroo ammaa kana keessumaaniyyuu ijoolleen keenya of eeggannoo gurguddaa akka gootan asuma miidiyaaleen Arabaa keessan Ijiptii fi Suudi Arabiyaatii fi akkuma kana miidiyaaleen garaagaraa kan ammaa kana walirraa fuudhaa jiran lammii Itoophiyaa yeroo ammaa kana Suudi Arabiyaa keessa jiru intala Suudii yookiin immoo malakatala Saa'udii dhalattuu Suudii jechuudha. Dhalattuu Suudii butee gaaratti galee hawaalaa 300,000 fi 75,000 riyaala Suudii buusisiisee jechuun kan ammaa kana dhagaamaatis jiru jechuudha. Namni kun ammoo sababa nama kanaatii fi namoonni hedduun naannawa san jiranii fi akkuma kanaan lammiilee Itoophiyaa ta'uun dararaa hamaa keessa akka jiranii kana duraatis rakkoolee akkanaatiif jecha namoonni hedduun keessumanii Suudii maaliif uummata keenya akkana godhaa jirti yookiin ammoo maaliif nama keenya qofa barbaadaa jirti waan jiruuf bu'uura kan ta'u wantoota akkanaati jechuudha. Rakkoo hamaa akkanaa kana raawwachuun yookiin ammoo lammii biyya sanii irratti raawwachuun rakkoo uummata keenya hawaasa keenya bal'aa ta'a jechuudha. Rakkoo kana mootummaa uummanni keenya daran ijoolleen keenya kan duraanii caalaa kan dararamaa turan amma immoo kana ol waan dararamuu danda'aniif uummanni keenya keessumaaniyyuu ijoollee kanaaf sagalee haa taanu jechuunis asumaan dhaamsa kooti. Kana yoo isiniin jedhu keessumaaniyyuu miidiyaalee isaaniirraa kan dhagahamaa jiru lammiilee yookiin immoo haajinabii biyyaan Itoophiyaa ta'anii fi lammiin isaanii Tigraay ta'e namni kuni keessumaaniyyuu intala shamaraa Suudii butee gaaratti galee yookiin gaara Fiifaa jedhamuun beekamutti galee ijoo intala tanarraa yookiin immoo maatii isiitti bilbiluudhaan hawaalaa buusisiise jechuudhaan miidiyaaleen akka Arabaatti walii daddabarsanii yookiin immoo ergaa walii qoodaa jiran. Kana yoo isiniin jedhu rakkoon kun kan hammaataa jiru fakkaata. Rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiru daran kan duraanii caalaa kan hammaatuu danda'u. Sababa Itoophiyaa ta'aniif qofa waan walitti qabaniif yookiin immoo maqaa biyyattii waan walitti qabaniif jecha dararaan kun yookiin immoo rakkoon uummata keenya irratti dararaan kun waan deemuu danda'uuf uummanni keenya daran irra caaluudhaan ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu jechuun asumaan dhaamsa kiyya. Itti aansuun rakkoo ijoollee Suudi Arabiyaa kana mootummaan Itoophiyaa maaliif ijoollee Suudi Arabiyaa kara biyyatti dachaasuu dide yookiin immoo rakkoo kana maaliif furuu dide jechuun yoo kan tilmaamnu yookiin kayaan nuti rakkoo siyaasaa biyyattii keessa jiru yookiin sodaa nageenya biyyattii san keessatti qabu jecha yookiin ijoolleen Suudi Arabiyaa kara biyyatti gaafa galan mootummaa kanarratti fincila kaasuu danda'anii ijoolleen kun ammoo akkuma beekamutti ijoollee hedduu qabsoo Oromootiif dudda ta'anii qabsoo Oromootiif ijoollee Suudi Arabiyaa jechuun ijoollee miidiyaa Oromoo gargaaru akkasuma rakkoo Oromoo gargaaruu fi akkuma kanaan qabsaa'ota Oromoo gargaaruu irrattis ijoollee adda durummaadhaan harka ofii laatanidha ijoolleen Suudi Arabiyaa kan eenyullee haaluu hin dandeenye jechuudha. Waan kana ta'eef jecha yeroo ammaa kana rakkoon ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiru rakkoo hamaadhaan haalli ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiru kan daran yookiin immoo kan duraanii caalaa hammaachuu danda'a jechuun shakkii garaagaraa kan ammaa kana dubbataatii jiran. Haaluma kanaanii keessumaaniyyuu namni kun hanga ammaatti hin qabamne sababa inni hin qabamaniif jecha namoota naannoo san jiruu fi yookiin immoo kan amma mana hidhaa keessa jiranis sababa kanaaf walirraa fuudhanii waan daddabarsaa jiraniif miidiyaa irratti ijoolleen keenya miidhamuu danda'anii jechuudha. Kanaaf immoo uummanni keenya yeroon iyyuu fi qabnu ijoollee Suudi Arabiyaatii yeroon amma kana sagalee haa taanuu fi kallattii danda'amee hayyoonni keenyas akkuma kanaanii kallattii danda'ameen kara miidiyaa addunyaatti dabarsitanii sagalee ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiran yookiin namoota ijoolleen Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessa Riyaad yookiin namoota Riyaad Shumeesii keessaa fi akkuma kanaanii Makkaa Shumeesii keessatti dararamaa jiran Jiddas akkasumas magaalota xixiqqoo haga Jiizaanii fi haga akkuma beekamutti Algahaar jechuun haga Jiizaa yookiin immoo Alqasimitti hanga jedhamutti keessumaan ijoollee keenya dararaan hamaan akka irra gahaa jirutu dhagahamaa jiru. Algahaarri yookiin
Naajiraan iddoo jedhamu keessatti keessumaa ijoolleen keenya namni 3,600 fi 30 ol rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jechuun kan dubbachaa jiran. Namoonni hedduu yeroo ammaa kanatti keessumaan iyyuu mootummaan Suudii nyaata sun nyaachisaa hin jiru yeroo ammaa kana re'oota nu eessisaa jiran achi keessatti jechuun yookiin immoo biqiltuu nu hojjechiisaa jiranii dallawa keessatti biqiltuu nu oomishiisaa jiranii jechuudhaan dubbatanii namni tokko akka achi keessaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii fi metti magaalaa Naajiraan jedhamtu keessatti yookiin immoo uduuda Suudiitii fi uduuda Yemenitti kan argamtu magaalaa Naajiraan jedhamtutti yeroo ammaa kanatti ijoollee Itoophiyaa nama 3,653 ol amma kana mazraan hojjechiisaa jirani. Mazraan hojjechiisaa jira yeroo amma kana biqiltuu garagaraa yookiin hababa garaagaraatii fi akkuma kanaan wantoota nyaataaf oolan kan akka rummaanaatii fi wantoota garagaraa nu hojjechiisaa jiranii jechuudhaan himachaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa yookiin immoo yeroo amma kana ijoollee kana kara biyyaatti galchuu dadhabuun isaa maalirraa kan ka'ee fi yookiin immoo rakkoon ijoollee kana maali jechuun yoo kallattii garaagaraatiin gaafatamu mootummaan Itoophiyaa ni galchina jechuun karaltii imbaasiin biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru rakkoo garagaraa yookiin immoo sababa koronaa sababeeffachuuf ijoollee hanga ammaa tursiisuun isaas ni yaadatama. Akka diinaa muftii kana dura dubbatetti ijoollee Saudi Arabiyaa yeroo keessatti kara biyyaatti hin deebi'an jechuun dubbachaa turuun isaas ni yaadatama. Garuu ammoo wanti dubbatame sun hanga ammaatti hangamtu hojii irra oole wanti jedhamu ammoo waanuma ijaan argaatis jirru kana jechuudha. Kanaaf ammoo ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu ilmaan Oromoo idil addunyaa keessa jirtanii fi akkuma kanaan kallattii jirtanii miidiyaalee addunyaa gurguddaatiinis akka dabarsinee yookiin immoo akka ittiin geenyu jechuun kallattii kanaan immoo anis isin gaafachuu barbaada jechuudha. Akkuma beekamutti artistiin keenya yookiin mootuyyuu Taaddalaa Gammachuu guyyaa dheengaddaa sagalee inni dabarfateen keessumaan iyyuu Oromiyaa 11 irratti qeerroo Oromoo yookiin Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii yeroo baay'ee ni argina garuu irraa dubbachuun baay'ee hanga ammaatti waan gaddisiisu keessaa isa tokko irraa dubbachuus hin dandeenye hanga ammoo kana booda qeerroo keenyaaf ammoo artistoonni keenya mul'ata hawaasa keenyaati yookiin ammoo qaroo hawaasa keenyaati fi rakkoo hawaasa keenyaa nutu arga waan ta'eef artistoota fi hawaasni keenya Oromoo hundi sagalee ijoollee kanaaf haa taanu jechuun dabarfachuun isaa kanumaan isaanis galatoomii jennaani akkuma kanaan uummanni Oromoo idil addunyaa jirtan hundi ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu. Ijoolleen Saudi Arabiyaa yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf saaxilamaa jiran waggaa tokkoo fi baatii lama ol mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun isaanii ni beekama. Haa ta'u dararaa kana mootuu yeroo keessatti mootummaa Itoophiyaa sababa tokko malee ijoollee kana hanga ammaachi tursiisuun isaa waan namatti gaddi guddaan namatti dhagahamu. Mootummaan naannoo Oromiyaas ijoollee kana kan mana hidhaa keessa jiran namoota 40,000 oliitiin mana hidhaa keessa jiraniif waan tokkollee hanga ammaa dubbachuu dhabuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Nama jechuun yookiin immoo biyya jechuun akkuma Taaddalaa Gammachuu baanetti biyya jechuun uummata jechuun ammoo yeroo ammaa kana ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu lammiilee biyyattii sanii keessa ta'uu keessaa isa tokko. Mootummaan biyya bulchu eenyu akka bulchuu barbaaduufis gaafii guddaa. Kana yoo jedhu mootummaa Abiy Ahmad qofaa miti duulli kun ammoo kan ta'uu qabu hayyoota Oromoo biyya keessa jiran Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaallee dabalatee hayyoonni keenyas dhiibbaa mootummaa kanatti gochuu danda'uu qaban. Sababni mootummaa kanatti dhiibbaa gochuu danda'aniif sababa dhageettii qabanii fi kallattiilee danda'amu hundaan miidiyaalee addunyaatiif miidiyaaleen Oromoo kamummoo waan kanarratti akka dalannu mirga keenya osoo hin taane dirqama keenya jechuudhaan asumaan dabarfachuu barbaada. Ijoolleen Saudi Arabiyaa jechuun ijoollee qabsoo Oromoo keessatti dudda qabsoo Oromooti. Akkuma beekamutti ijoolleen Saudi Arabiyaa namoota hedduu yookiin immoo rakkataa hedduu gargaaruun namoonni hedduun ni beektan yookiin ni beekna. Namoota hedduu gargaaruun ijoolleen Saudi Arabiyaa adda durummaadhaan ijoollee waamamtu keessaa isaan tokko. Har'a immoo garuu isaaniifuu rakkoo kana immoo akkuma Oromoo mammaaktetti boochistuun booyaa hin argattu kan jedhamu kan beekamutti ijoolleen Saudi Arabiyaa waanuma san ta'an fakkaatan. Kanaaf immoo uummanni keenya bal'aan hawaasni Oromoo idil addunyaa jirtan hundi ijoollee Saudi Arabiyaatiif yeroo tokkotti yookiin immoo miidiyaa addunyaatiinis akka geennu fi dhageettii gurra addunyaatiin akka geennu jechuun barbaada. Mootummaan Saudi Arabiyaas immoo akkuma kanaan ijoollee keenya kan ammaa kana mana hidhaa keessa jiran dararuu yookiin immoo beelaa fi akkuma kanaan uffata malee akkas dararuun isaanii kun waan baay'ee namatti dhagahama. Kanaaf immoo rakkoo mootummaa Itoophiyaa keessa jiru jecha mootummaan Saudi Arabiyaa ijoollee kana qabee walitti qabee kan ammaa kana teessisaa jiru rakkoo ijoollee kanaa akka furamuuf immoo mootummaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu hunda mootummaa idil addunyaatitti yookiin immoo mootummaa addunyaatiif akka dabarsuu dandeenyus asumaan uummanni Oromoo uummata keenya kan Saudi Arabiyaa keessa rakkachaa jiraniif sagaleen haa taanu dhaamsa keenya.
Itti aansuun yeroo ammaa kanatti rakkoon ijoollee Saudi Arabiyaatti mul'achaa jiru kun yeroo ammaa kana beelli hamaanis akka jiruu fi qorri hamaan akka jiru uffatas akka hin qabnee fi uffata peestaala uffatanii akka jiraachaa jiran yeroo ammaa kana kan dubbatamaa jiru yookiin immoo yeroo dheeraaf kan akkuma beeknutti yeroo ho'aa san ijoolleen peestaalii sababa ho'aa jecha uffachaa turan amma immoo garuu qorra kana keessallee balaaxaa irra yookiin immoo tuyyuu simintoo irratti kan maciisaa jiran akkuma beeknu akkuma beektanitti kunoo kan ija keenyaan argaatis jirru kana jechuudha namoonni gurguddaa fi shamaraa fi qeerroon akkuma kanaanii ijoollee xixiqqoon yeroo ammaa kanatti magaalaa Saudi Arabiyaa Riyaadii Jiddaa fi Xaayif akkuma kanaa fi Makkaa keessatti shuumeesii Makkaa keessatti dararamaa jiran kanaaf sagalee haa taanuu jedha. Mootummaa Saudi Arabiyaatiinis asumaanii keessumaanuyyuu akka ijoollee kana gannuu lakkisuuf ammoo uummanni keenya kan biyya alaa jiru kallattii danda'amu hundaan gaafachuu akka qabdanis asumaan isin gaafachuu barbaada. Sagantaan keenya guyyaa har'aa keessumaanuyyuu ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee haa taanuu waliif haa tumsinu jechuun dhaamsa kenna. Namoonni hanga ammaa YouTube channel keenya fi maatiin utaa jechuun OMT yoo jettanii barreessitan yookiin OMT Media jettanii yoo barreessitan ni argattanii hanga ammaa waan nu daawwattaniif galatooma. Akkuma kana ayyaanni keenya yoo isinitti tole share like gochuu isin dagatina comment gochuu akkuma kana yaada barbaadan irratti dabarfachuu ni dandeettan gaafilee barbaadan yookiin gaafattan ammoo comment jala barreessaa jechuun asumaan hanga odeeffannoo keenya kan biraatiin isinitti dhufnuufi